guyyaa dheengaddaa sadaasa 27 bara 2022 aanichuma ganda roggee dagaa fi buyyamaa roggeetti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa waliin wal loluun injifannoo irratti argateen booddee waraanni mootummaa lakkoofsaan guddaa ta'e magaalaa Hincinnii keessa buufachuun uummata magaalichaa fi magaalaa ala jiran reebaa hidhaa fi doorsisaa jiraachuu himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaan akka loluuf waraana bilisummaa Oromoo kan ajaju uummata miti kan jedhan jiraataan magaalaa Hincinnii kun erga gaafa lolichi gaggeeffameeti waraanni lolicha irratti du'aa fi boojuurraa hafee fi kanneen ergasii fe'amanii dhufan gara magaalaa fi handaara magaalatti deebi'uun uummata nagaatti roorrisaa jiraachuu ibsanii jiru. Erga waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa isaan irratti raawwateen booddees naasuu guddaa keessa seenanii kaabinoota dabballootaa fi milishoota aanichaa dirqisiisanii waraana fuuldura oofuun bifa haarawaan waraana bilisummaa Oromoo loluuf kaabinoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa irraa waliin qindaa'an magaalaa Amboo ta'anii lolicha hoogganuuf qophiitti akka jiranillee odeessa qabaachuu maddi keenya kun eeraniiru. Kana malees yeroo hunda xiyyaara waraana magaalaa Dirree Hincinniitti naannoo wal waraansiisuun itti gaggeeffameerra marsaa waan jirtuuf tarii haleellaa qilleensarraa uummata nagaa irratti raawwachuu danda'u shakkii jedhuun uummanni sodaa guddaa keessa seenee halkanii guyyaa yaadda'aa akka jiru himan. Keessumaa gandoota lolli sun itti gaggeeffame lamaanitti uummanni garmalee waan sodaateef manaa fi qabeenya isaa dhiisee naannoo sana gadhiisee akka jirullee jiraataan kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiraamutti lola hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaa irratti bananiin abbaa seeraa mana murtii aanaa Kiraamuu obbo Daamxoo Kaffaala dabalatee lubbuun namootaa darbuun ibsame. Sadaasa 29 bara 2022 hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa meeshaa gurguddaa fi ammayyaa'aa hidhachuun lola guddaa bananii magaalaa Kiraamuu weeraruuf sochii gochaa akka turanii fi lubbuu namootaa fi qabeenya uummatarra miidhaa qaqqabsiisuu gabaasnee turre. Odeessa qabatamaa gabaasa keenyaan booddee arganneen abbaan seeraa mana murtii aanichaa obbo Daamxoo Kaffaalaa fi namoonni biroo hidhattoota Amaaraa kanaan ajjeefamuun beekamee jira. Manni murtii olaanaa godina Wallagga Bahaa ergaa gaddaa karaa toora feesbuukii isaa dabarteen kabajamoo obbo Daamxoo Kaffaalaa Gammadaa abbaa seeraa mana murtii aanaa Kiraamuu sadaasa 29 bara 2022 hidhattoota Amaaraa Faannoo jedhamaniin ajjeefamuu ibsuun maatii fi firoottan isaaniif jajjabina dhaameera. Dabalataanis abbaan seeraa kun nama hojii isaaniif amanamummaa qabanii fi hawaasa keessatti naamusa gaarii qaban ta'uu ibsuun haati warraa isaanii lubbuun waan hin jirreef nama akka abbaa fi haadhaatti ijoollee isaanii jiraachisaa turan ta'uun ibsameera. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa gama isaatiin ibsa gaddaa karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa baaseen abbaan seeraa mana murtii aanaa Kiraamuu obbo Daamxoo Kaffaalaa Gammadaa balaa mudateen addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru jedheera. Manni murtii olaanaa godina Wallagga Bahaa abbaan seeraa kun hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefamu wayita ibsetti manni murtii waliigalaa Oromiyaa immoo gochaa sukkanneessaa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa raawwatan aguuguun balaa tasaa mudateen akka lubbuun isaanii darbetti ibseera. Weerara hidhattoonni Amaaraa banan kanaan lubbuun namoota hedduu darbuun beekameera. Isaan keessaa barsiisaa Taaffasaa Ayyaanaa, barsiisaa Dassaalaa Gonfaa, hojjetaa waajjira qonnaa obbo Iddoosaa Taganyee, hojjettoota mootummaa obbo Kabbadaa Haayilee fi obbo Taarikuu Geetaahun akkasumas qonnaan bultoota obbo Balaa Jabeessaa, obbo Haayiluu Gonfaa, obbo Wayyeessaa Dhuunfaa, obbo Fuqaaduu Tasammaa, obbo Moosisaa Abdiisaa, obbo Margaa Kitil, aaddee Dhibbee Lamuu fi daa'ima ganna 10 Moo'aa yookaan Miliyoon Addunyaa dabalatee dargaggoonni maqaan isaanii Baabbulii Jamaalii fi Gaaddisaa Baqqalaa jedhaman hidhattoota Amaaraa kanneeniin aanaa Kiraamutti ajjeefamuun beekameera. Akkasumas miidhaan biroo qabeenya uummataa saamuu fi ibiddaan gubuu garichi raawwate qabeenya hawaasaa garmalee miidhuun ibsameera. Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Bal'oo fi bakkoota birootti maqaa gibira sassaabuu jedhuun kaabinoonni aanaa milishoota waliin ta'uun qarshii humna isaanii olii itti ramaduun uummata saamaa jiraachuu maddi odeessa keenyaa ibseera. Jiraataan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti aanaa Malkaa Bal'oo magaalaa Jaajaa jedhamtu keessatti torbanoota kana keessa kaadiroonni fi milishoonni gibira humnaa olii namootatti ramaduudhaan warra kaffaluu dadhabe ilaalcha diinaa waan qabduuf kaffaluu diddee jechuun mana hidhaatti guuraa jiraachuu himan. Daldalaa yeroo dhihoo hojii daldalaatiin qarshii horachaa jiran nama maqaan isaanii obbo Muhammad Ahmad jedhaman irratti qarshii guddaa ramaduu ibsanii obbo Muhammad dandeetti qarshii jedhame kana kaffaluu hin qabu jennaan qabanii akka hidhan raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru.
akka maddi keenya ibsanitti kaadiroonni fi milishoonni waliin ta'uun qarshii isinitti ramadame akka isiniif hir'ifamu yoo feetan qarshii biraa harkatti nuuf kenna jechuun maqaa gibira sassaabuutiin uummata saamanii dantaa dhuunfaaf oolfachaa akka jiran himanii jiru. Daldaltoota dabalatee qonnaan bultootarraa bifuma kanaan uummata saamaa jiraachuu kan himan namni kun qarshii araddaa fi aanaarraa saaman kanaan magaalota godinaa fi bakkoota adda addaatti lafa bitanii mana ijaarrataa akka jiranii fi maatii isaaniif hojii dhuunfaa banaa jiraachuu ibsanii jiru. Kaabinoonni fi milishoonni gandoota baadiyyaa aanaa malkaa bal'oo keessatti argamanitti bobba'uun baadiyyaa keessa deemanii horsiisee bultoota horii qaban gurgursiisanii maqaa gibira sassaabuutiin uummata saamaa jiru kan jedhan maddi keenya uummanni rakkoo hamtuu keessatti kufee jiraachuu himan. Sababa hanqina roobaa uumameen loon horsiisee bultootaa hedduu dhumuu kan eeran namni kun horiidhuma akka carraatti du'a jalaa oolteef gurgursiisanii uummata rakkoo hammaataaf saaxilaa akka jiran himan. Namoota hin kaffalleen seelii diinaati jedhanii waan farrajaniif horsiisee bultoonni sodaa guddaa keessa seenuun harka duwwaatti hafanii waan qaban gurguruun kaffalaa jiraachuu maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Godina Shaawaa Lixaa aanaa aadaa bargaatti hojjettoonni warshaa simintoo Daangottee hidhattoota nukkaanfamuu dhaabbatichi beeksise. Torbee kana mootummaan hidhattoonni woboo namoota butuun maallaqa gaafachaa akka jiran ibsa. Akkasumas dhiyeen kana abbaan ministeera albuudaa Takkala Uumaa hidhattootaan butamee oduun jedhu himamaa ture. Oduu kan dhaaressuun abbaan kii qote bulaa amqonni sarra jiraa jedhee miidiyaa hawaasaarratti maxxanse. Hirphaa Gammachuu gabaas qaba. BBC'n jiraattotaa fi maddeen irraa akka odeeffatetti hojjettoonni roobii ganama warshaa simintoo irraa ba'anii gara bakka galteen warshaa qotamutti otoo adeemanii karaatti butaman. BBC'n lakkoobsa hojjettoota butaman jedhamanii dhaabbaticha irraa adda baafachuu baatus maddi tokko hojjettoota 30 gadi miti jechuun ibsan. Dhimma kanarratti BBC'n aangawoota mootummaa irraa odeeffachuu yaalus hin milkoofne. Badii kanaaf kan himatame hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuu fi tarree shororkeessummaa keessa galchedha. Gama hidhattootaan ammatti wanti jedhame hin jiru. Bakka warshaan simintoo jiruu fi bakka galteen warshaaf oolu qotamee ba'u walirraa fagaatama. Bakki butamuun isaanii ibsame Finfinnee irraa gama lixaatti kiiloomeetira 100 ol fagaatama. Warshaa simintoo guddichi qabeenyummaan isaa dureessa guddicha Afrikaa lammii Naayijeeriyaa Alikoo Daangotee yoo ta'u dhaabbatichi dhimma kanarratti waan dubbate hin qabu. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa fi Shawaa Kaabaa bakka warshaaleen simintoo adda addaa argamanitti badiin hidhattoonni ittiin himataman yoo dhagaamu kun kan jalqabaa miti. Kana dura garuu hidhattoonni badii akkanaa itti gaafatamummaa hin fudhannu jechuun waakkatan. Barana baatee onkoloolessaa keessa achuma Shawaa Lixaa aanaa aadaa bargaatti haleellaa hidhattoonni awutoobisii hojjettoota warshaa simintoo mugar deddeebisuu irratti bananiin yoo xiqqaate lubbuun namoota 2 darbeera. Waggaa darbees aanaa sulultaatti hojjettoonni warshaa simintoo Itiyoo Simint lammiilee biyya alaa dabalatee namoonni 30tti siqan hidhattootaan ugguramanii torbanoota muraasa booda gadhiifamaniiru. Akka jiraataan maqaanaaf dhoksaa jedhan himanitti hojjettoonni kun lafa gammoojjii maashiniin dhakaa daaku kan hojjetan akka ta'anii fi konkolaataa dhaabbatichaa sarvisii ta'een imalaa turan. Kanneen ugguraman keessaa maanguddoo fi dubartoonni gadhiifamanii kaan ugguramuu ibsan. Namoota butanii qarshii gaafachuun hanga kaffalamutti ugguranii tursiisuun gama bakkeewwan baadiyyaa hidhattoonni socho'anitti irra deddeebiidhaan raawwatama. Hidhattoonni garuu kana ni waakkatu. Dubbi himaan kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa miidiyaaleedhaaf jalqaba torban kanaatti kennaniin hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo garee saamichaa irratti bobba'edha jechuun himatani. Akka jiraattonni jedhanitti namoota ukkaamsan jedhaman kana gadhiisisuu fi hidhattoonni qarshii guddaa gaafatu. Hidhattoota warshaa Daangoteen alattis torbanoota muraasaan dura hidhattoonni hojjettoota warshaa mugar qabanii qarshii kaffalchiisanii gadhiisuu himu jiraataan kun. Akka kanaan dura barameen hidhattoonni namoota ugguranii hanga qarshii miliyoona 1 gaafatu jedhan. Inni xiqqaan qarshii 100,000 jechuun ibsan. Jiraattonni akka jedhanitti mootummaaf dalagduu fi dhimmoota garaagaraa eeruudhaan namoonni nagaa ukkaanfamu. Humnoonni mootummaas hidhattootaaf dalagduu jechuun maatii hidhattootaa irratti akka haleellaa gaggeessanis jiraattonni ni dubbatu. Marii kanaan dura abbootiin qabeenyaa simintoo fi mootummaan mari'atan irratti mootummaan rakkoo nageenyaa furuuf karoora akka qopheesse ibsee ture. Mootummaan finciltoota Tigraay wajjiniin rakkoo karaa nagaa hiikuudhaaf baatee tokkoon dura waliigalteerra ga'us hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo ajandaa siyaasaa hin qaban jedhu waliin marii akka hin teenyes ibseera. Hoogganooti waraana Tigraay fi raayaan ittisa Itoophiyaa adeemsa humnoota TPLF hidhannoo hiikachiisuu irratti naannoo Tigraay magaalaa Shireetti wal arganii karoora baasuu eegalan. Humnoonni Tigraay fi mootummaan Itoophiyaa waraan waggaa 2 geggeeffameen booda Afrikaa kibbaatti waliigaltee nagaa buusuu mallatteessan saffisaa fi haala hiikameen raawwatamaa akka jiru aangaan Tigraay tokko BBC Galaana Balaayee dabalata qaba.
Koreen ogeeyyii teeknikaa waloo humnoota Tigraay fi mootummaa federaalaa irraa ijaarame naannoo Tigraayitti imalee magaalaa Shireetti wal ga'uun humnoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu irratti karoora baasuutti jira. Ministeerri Kominikeeshinii mootummaa ibsa kamisaa irraa baaseen koreen kun karoora dabalataa baasuuf kaleessa marii eegaleeraa jedha. Karoorri garaagaraa koreen kun baasu akkaataa meeshaa hiikkachiisuu, kaampii galchuu fi dhimmoota kanaan wal qabatan ka deebisu akka ta'e ibsa. Waliigalteen magaalaa Naayiroobiitti waraana Itoophiyaa fi ajajaa humnoota TPLF gidduutti ga'ame humnoota Tigraay meeshaa hiikkachiisuu fi humnoota raayyaa ittisa biyyaatiin ala jiran naannoo Tigraay keessaa baasuun yeroo tokkotti raawwataa jedha. Mootummaan ibsa baase keessatti dhimma meeshaa hiikkachiisuu malee waa'ee humnoota alaa jedhamee waan dubbate hin qabu. Tibbana humnoonni Tigraay waraanni Eertiraa badii raawwataa jira jechuun himataa turan. Gama Eertiraan garuu wanti jedhame hin jiru. Meeshaa hiikkachiisuu irratti karoora bal'aa baasuun duubatti kan harkifate sababa dhimmoota teeknikaanii jedheera. Mootummaan federaalaa bakka buutonni waraana Itoophiyaa fi humnoota Tigraay Shireetti akka wal arguuf deeman aangawaan Tigraay ambaasaadar Wandimmoo Assaamminoo amma dura BBC'tti dubbatanii turani. Dhimma dabalataa garuu hin dubbatiin hafan. Waraana lamaan gidduu waan abdii namatti kennutu uumamaa jira. Waraanni waliigalee dalagaa jira jechuunis televezyiinii Tigraayiif dubbatan. Waraanni waggaa 2 turee fi biyyattii gaaga'e karaa nagaan furuuf ji'a tokko dura Afrikaa kibbaa magaalaa Piriitooriyaatti waliigalteen nagaa qaamolee lamaan gidduutti mallatteeffameera. Ergasiis dhimma waraanaa irratti ajajoonni waraanaa gama lamaanii magaalaa Naayiroobiitti mari'atanii yeroo raawwii waliigaltee kanaa lafa kaa'aniiru. Ambaasaadar Wandimmuun waliigalteen mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu haala sirriin adeemaa jira jedhan. Taatullee waraanni Eertiraa badii jajjaboo raawwataa jira jechuun himatan. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkanis ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin dhimmuma waliigaltee kanaa irratti mari'atanii turan. Torban darbe ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjo raawwii waliigaltee kanaa irratti gara Maqalee imaluun marii taasisaniis turani. Erga waliigaltee nagaatii deeggarsi namoomaa naannoo Tigraay seenuu jalqabeera. Haa ta'u malee hammi xiqqaa ta'uu humnoonni Tigraay ni ibsu. Mootummaan tajaajiloota bu'uuraa fi imala qilleensaa eegaluuf qophiitti akka jirus ibsuun ni yaadatama.